Eh, Sagantaan har'aa kaayyoon isaa jiini kun yookaan baatiin kun hawaasni musliimaa ji'a raamadaanaa itti soomaa jirudha. Yeroo soomaa hawaasni kun rabbi kadhachuudhaan wal gargaaruudhaan jaalala isaa walii ibsuudhaan ji'a guutuu rabbi kadhachaa dawaa adda addaa gochaa yerootti jiraatudha. Egaa akkuma beektan baankiin keenya baankiin hojii gamtaa Oromiyaa hawaasa musliimaa yeroo dheeraadhaaf jaarraa dheeraadhaaf keessumattuu addunyaa irrattis erga baankiin tajaajila kennuu calqabeerraa hawaasni musliimaa riibaan haraama jechuudhaan yookaan dhala baankoliin kennan yookaan fudhatan haraama jechuudhaan dheeffaa ture. Amma yeroo dhiyeenya as tajaajila kana argachuu calqabeera. Waggaa 10 irraa duraan calqabee erga foddaadhaan tajaajilli kun irraa calqabee kaasnee haga har'aatitti hawaasa kana akka falaasama diinagdee hawaasa musliimaa jedhutti akka seerri diinagdee hawaasa musliimaa jedhutti akka sirni shari'aa jedhutti ogeessa fi hayyoota addunyaa irratti muuxannoo qaban baankolii alaa baankolii biyyoota arabaa keessatti middle east keessatti akkasumattis London keessatti namoota hojjetan gorsituu shari'aa gochuudhaanis leenjii adda addaas fudhachuudhaanis ijoollee keenyallee aga biyya Maaleeshiyaa Islamic Institute University of Islamic Institute kan jedhamu ijoollee gara 5-6 ergine maastarsii isaanii barsiisnee fixanii as deebi'anii ogummaadhaan garaadhaan hawaasa kanatti dhiyaannee waan amantaan isaa heeyyamuun tajaajila kennee gahee guddaa taphatee jira. Keessumattuu maallaqa walitti qabu qofa osoo hin ta'in liqii kennuudhaanis baankiin keenya baankolii biraatiin yoo walitti madaalamu tokkoffaa irratti argama. Horannoo maammilaatiinis miliyoona 3 ol maammila horateedha. Kanaaf hariiroon nuyi hawaasa kanaa waliin qabnu bal'aa waan ta'eef har'a jaalaluma san agarsiisuudhaaf irbaata guyyaa ifxaara wajjin goonu magaalaa Finfinneetitti geggeessine jechuudha. Egaa kun samoona bakka baay'eetti tajaajila kana tajaajilaan wal qabatee akka uummataatti jaalalaan wal qabatee magaalota gurguddaa keessatti bakka baay'eetti guyyaa iftaaraa goonee jirra. Jimmatti geggeessinee jirra. Shaashamanneetti geggeessinee jirra. Baalee Roobeettis geggeessinee jirra. Direedawaattis geggeessinee jirra. Akkuma kana har'a immoo Finfinnee irratti godhaa jirra jechuudha. Jaalalumaa fi walitti dhufeenya maamiloota keenyaa fi hawaasa kana wajjin qabnu agarsiisuudhaaf sagantaan kan qophaa'e jechuudha. Dhugaa ta'uudhaaf biyya keenyatti hawaasni musliimaa lakkoofsi isaa baay'ee guddaadha. Baay'ee lakkoofsa xiqqaa ta'ee waan biizinasii keessatti yookaan guddina biyyaa keessattis gahee guddaan qabu jedhamee waan irra darbamu miti. Keessumattuu immoo yoo dhaabbata Oromoo tokko fudhatte dhaabbata Oromoo taatee hawaasa musliimaan gargaarre yoo ta'e Oromoo kam gargaarta kan jedhu gaaffii ta'a jechuudha. Kanaaf nuyi itti xiyyeeffannee akka uummata keenya bal'aa hawaasa musliimaa ta'e kana tajaajiluudhaaf teeknooloojii haarawaa baasnu irratti illee yeroo hundaa hawaasa musliimaa giddu galeessa gochuudhaan aappii yookaan pilaatfoormii ammattiin tajaajila ittiin argachuu danda'an internet poortaalii aappiidhaan bakka taa'anitti addunyaa irratti taa'anii kaampaaniis ta'anii nama 3-4-5 yookaan immoo sadarkaa 4-5 irratti illee yoo tiraansaakshinii isaa dabarsan ta'e akkaataatti hojjetan yoo karaa biraatiin baankiidhaa qopheessinu kan hawaasa musliimaas akkuma san aappii kophaatti qopheessine kuup alhudaa jennee aappii baasnee jirra. Even amma diijitaal leendingii michuu irrattis samoona kan fuunee baanu jirra. Akka sirna shari'aatitti hawaasni gadi aanu diinagdee keessatti hirmaatu musliimni baay'een jiru. Yeroo baay'ee baay'ee baadiyyaa keessa yoo deemu waan hin argu keessa bakka feete yoo deemtee hawaasni musliimaa Harar yoo buutee Jimma yoo buutee
Somaalee yoo deemtee Affaar yoo buutee shamarran keessattuu daldala irratti gabaa keessatti baay'ee qaama hirmaatudha. Shamarran kun odoo liqii argatanii odoo faayinaansii argatanii guyyaa waan gurguran bal'isatanii bu'aa irraa argatan akka dabaluu danda'u ija keenyaanis waan argineedha. Yeroo tokko tokkotti deemee waanuma amma michuurra jiru illee liqeeffadha yoon gaafadhu nuyi musliimaa kan musliimaa ta'uu qabdu fiddanii jirtu nuyi musliimaa waan ta'eef liqeeffannu jedhanii anallee yerootti kaasan jira. Kanaaf amma saniinifis fala biraa baankii Paakistaan walii ta'uudhaan akka sirna shari'aatitti akkamitti namni moobaayiliidhaan liqeeffachuu danda'a kan jedhu qopheessinee findeerraa samoona gabaarra oolchina jechuudha. So hawaasa waan hojjennu keessatti hawaasa musliimaa bira darbuu miti halkan tokkollee waan hojjennu keessatti akka inni waan biraa duubatti hafuu hin barbaannu saniif xiyyeeffannee waan hojjennuuf jaalala guddaa uummata kanaaf qabna. Uummannis jaalala guddaa nuu qaba. Kanaaf yeroo saffisaa yeroo gabaabaa keessatti baankiin keenya guddate sanuma akka guddatu uummannis akka guddatu cimsinee kan itti deemnu ta'a jechuudha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. የተከበሩ የኦሮሚያ በስራ ባንክ ፕሬዝዳንት ክቡር አቶ ደርቤ አስፋው እና የባንኩ የስራ ባልደረቦች፣ የተከበራችሁ በዚህ ደማቅ ኢፍጣር ፕሮግራም ላይ የተገኛችሁ ከተለያዩ የማህበረሰብ ክፍል የመጣችሁ ሁላችሁም አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንግዲህ እንኳን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለዚህ ለተከበረው ወር አደረሳችሁ። በድጋሚ እንኳን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለዐሽሩል አዋኺር አደረሳችሁ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የዚህን ወር በረካና ትሩፋት በሙሉ ከአላህ የሚያገኝ ሁላችን አላህ እንዲያደርገን እንለምናለን። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክን በሚያደርገውና ዛሬ ባደረገው ደማቅ የኢፍጣር ፕሮግራም ከልብ እናመሰግናለን። ባረከላሁ ፊኩም አፍጠረ ዐንደኩም ሳኢሙን ወአከለ ጠዓመኩም አልአብራር ወሰለት ዐለይኩም አልመላኢካ اللهم تقبل صيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.